Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa, Yesuus Kiristoositiin. Nagaan isiniin jedhaa akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, Amiin. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifama. Akka balleessaa keenyaa akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nuti hin eeggamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatii Waaqayyoo akkuma kana dura wajjin ilaalaa turre kutaaleewwan adda addaa keessatti koorsiiwwan lamaan tokko wajjin ilaallee turre irra caalatti dubbii amantaa fi dubbii fayyinaa isa jedhu wajjin ilaalaa akka ture hundi keessan yoo yaadattu namoonni akka tasaa hin nageenyes yoo jiraattanii teelegiraam irraan yoo dubbiftan handaawutti isiniifan ergaa sagalee isaa immoo ortootii miidiyaa isa jedhu irraa geeffattanii waa'ee amantaa keessanii hubachuu hin dandeessu. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Waaqayyo yoo jedhe Waaqayyoon nuuf eeyyamee guyyaa har'aa immoo wajjin kan ilaallu dubbii mana kiristaanaa isa jedhu ilaalla. Dubbii mana kiristaanaa kana osoo hin eegaliniin kana dura waan baranne sana waan muraasa ishee wal yaadachiisuu qabna, wal hubachiisuu qabna. Kana dura wantoonni wajjin ilaalle keessaa isa jalqabaa irratti waa'ee dubbii amantaa wajjin ilaallee jira. Dubbii amantaa jechuun maal jechuudha? Amantaan bu'aan isaayyuu maalidha? Hiikumti amantaayyuu immoo maalidha? Amantaan meeqatu jira? Amantaan karaa Waaqayyootti nu geessitu amantaa meeqadha? Amantaa kamirra yoo deddeebine immoo mootummaa Waaqayyoo dhaaluu dandeenya. Namoonni baay'een yeroo ammaa keessattuyyuu amantaan hin barbaachisu warroonni jedhan waan baay'achaa waan jiraniif wanti kun dhugaadhaayi. Dhuguma amantaan hin barbaachisu. Amantaa yoo hin jiraanne immoo daandii kamiin Waaqayyoodhaan akka wal qunnamuu akka dandeenyu gaafii akka kaasnu wantoota nu taasisan akka ta'e wajjin ilaallee jirra jechuudha. Amantaan wantoota lama of keessaa akka qabu ilaallee turre. Amantaan amanuu fi amanamuu isa jedhu of keessaa yoo qabaatu, amanuu jechuun wantoota qaama miiraa keenya shananiin qorannee bira ga'uu hin dandeenye tokko ni ta'a, ni raawwata jennee amantiidhaan fudhachuu jechuudha. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka dhalate nuti ija keenyaan hin agarre. Wantoota nutti lallabame, wantoota nutti dubbatame, duuka bu'oonni abboota duuka bu'ootatti wanta lallaban darbaadhaan waan nu bira ga'e, kitaaba qulqulluus kitaabni kun kitaaba Waaqayyooti jennee amannee fudhanneerra. Kun maalidhaa? Amanuu jedhama jechuudha. Amanuu jedhama. Inni biraa immoo amanamuu jechuun qaama amanamne sanaaf deebii laachuu jechuudha. Maal jechuudha maatii Waaqayyoo? Fakkeenyaaf namni tokko maatii isaa hin jaalata yoo ta'e waan maatiin sun jedhen hojiirra oolcha. Fakkeenyaaf yeroo ijoollummaa keenyatti maatiin keenya horii eegaa yoo nuun jedhani horii eegna. Horii bishaanii obaasaa nuun jedhani bishaanii obaafnaa jechuudha. Ijoollee warra sanii ta'uu, ijoollee maatii sanii ta'uu kan argisiifnu gochaanii jechuudha. Kanaafiyyuu waan Waaqayyoon nuun jedhe, waan Waaqayyoon uumaan keenya, fayyisaan keenya, jiraachisaan keenya, nyaachisaan keenya kan nu uume, kan aangoo nurraa qabu, ajjeesuus, kaasuus, nurratti murteessuus kan aangoo qabu Waaqayyoon, biyyoorraa kabajee kan uume Waaqayyoon, inni sun immoo waan nurraa barbaadu jira jechuudha. Wanti nurraa barbaadu kun immoo nuti deebii laachuun keenya amanamuu jechuudha. Qaama sanaaf amanamna jechuudha. Qaama sanaaf ijoollee isaa ta'uu, maatii isaa ta'uu, ragaan keenya deebii yoo laannedha jechuudha. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 hanga 5tti
namni lammata bishaanii fi hafuura qulqulluurraa yoon dhalanne mootummaa koo dhaaluu hin danda'u jedha. Isa kanaaf dirqama nuti maal gonnare guyyaa 48 yookaan yeruma amannetti waaqayyoodhaaf maallaqarraa cuubamne deebii laachaa irraa jechuudha. Kuni amanamuu jedhama. Yeroo baay'ee namoonni amantaan hin barbaachisu jedhanii wantoonni kunniin hin barbaachisu warroota jedhanii jechuudha. Waaqayyootti amanuun waaqayyo jiraachisaa kan ta'e beekuun hin barbaachisu warra nuun jedhanii jechuudha. Warroonni kunniin immoo warroota hafuura hamaadhaan guutaman akka ta'an beekuu qabda jechuudha. Biyya lafaa kanarraa hafuuronni lama akka jiran kitaabni qulqulluun hin dubbata. Wangeelaa Yohaannis ergaasaa isa jalqabaa irratti maal jedhaa boqonnaa 4 irratti hafuurri hamaanii fi barsiisonni sobduun gara biyya lafaa kanatti akka dhufan ni dubbata jechuudha. Har'a hafuurota baay'eetu jira biyya lafaa kanarra. Hafuura kana adda baafachuu qabnaadha. Isa immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo dubbatu maal nuun jedhe maatii Waaqayyoo firii isaaniitiin beektuu nuun jedhe. Firii isaaniitiin isaan beektu, gocha isaan raawwataniin isaan beektu, maqaa kootiin illee hin dhufu, hin deddeebi'u jechuudhaan mallattoo bara dhufaatiisaa akka dubbate hundi keenya hin beekna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irraa kaafnee yeroo dubbifnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barri suni bara cinqii, bara rakkisaa, bara gadadoo, bara reebichaa, bara ajjeechaa, bara saamichaa akka ta'e erga dubbateen boodatti mallattooleewwan kunniin hin jiru. Mallattoolee kanaa ni raawwatamaa, isin garuu cimaa dhaabbadhaa, dammaqaa, kadhadhaa, hin rafinaa jechuudhaan sagalee isaa nuuf ibsee ture. Akkasumas wangeela Maatiyos irratti ammallee karaan lama akka jiru, karaan badiinsaatii fi karaan jireenyaa akka jiru adda baasee nutti dubbateera. Wantoonni gooftaan wanti dubbate hundi isaatuu yeroo ammaa raawwachaa akka jiru, yeroo ammaa ija keenyaan argaa akka jiru, gurra keenyaan dhagaa akka jiru hundi keenya iyyuu hin beekna jechuudha. Kanaaf dakaa yeroo ammaa dhugaa hubachuun, dhugaa beekuun, daandii jireenyaa qabachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Jiraachuudhaaf mootummaa ishee samii san osoo addunyaan tun hin uumamin nuuf uumamte sana dhaaluudhaaf cimnee har'a dhaabbachuun kiristaana hundarraa eegama jechuudha. Kanaafidha dubbii amantaa yoo barannu akka cimnuuf nu gargaaraa jechuudha. Erga akkas jennee amantiin immoo amantii fi amantaa inni jedhu akka jiran, ሃይማኖት እምነት akka jedhu akka jiran wajjin ilaallee ture. Amantiin amantaa keessa jira, amantiin immoo amantaadhaan ala jiraadha. Amantiin amantaa keessa jiru karaa waaqayyootti kan nu geessu waan amanne sanaaf, waan amanamne sanaaf gochaan kan argisiifnu inni suni hojii jedhama jechuudha. Jireenya kiristaanummaatiin deddeebi'uu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaa kanarraa fooniin deddeebi'aa yeroo turetti amantiin keessi fayyisa jechaa ture. Maaliif kana jedhe? Ilaalchi isinirratti qabdan ilaalcha sirrii waan ta'eef amantiin keessan isin fayyisee jedhe. Ilaalchi nuti amantaa Ortodoks Tawaahidoo irratti qabnu amantii jedhama jechuudha. Soomuun keenya amantiidhaan argisiisaa irraa jechuudha. Jireenya kiristaanummaatiin jiraachuun keenya amantiidhaan argisiisaa irraa jechuudha. Kanaaf amantaa fi amantii adda baasuu hin dandeenyudha. Garuu immoo tokkoo mitiidha. Kana adda baafnee beekuu qabna. Amantiin immoo amantaan ala jiru amantii badiinsaa, amantii du'aa, amantii daabiloosii jedhama jechuudha. Maal jechuudha? Amantaan tokko bichaan akka jiru Ermiyaas boqonnaa lakkoofsa 16 irratti daandiirra dhaabbadhaa, ilaalaa, daandiin bayeessi kam akka taate gaafadhaa, irras deemaa jedhe. Boqonnaa
jireenya keessanii boqonnaa bara baraa argattu. Isaan garuu hin deemnu jedhanii jedha. Eenyu isaan? Warroota daandii kanarra deemuu didan jechuudha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos immoo gooftaan tokko, amantaan tokko, cuuphaan tokko jedheera. Waaqayyoon tokko, karaan ittiin dhalattan al tokko waaqayyoon dhalattu cuuphaadhaanii. Daandii waaqayyootti illee geessu tokkodha, innis amantaadha. Amantaan immoo dhugaadha. Dhugaan immoo waaqayyoodha. Kana beekuu qabna jechuudha kiristaanota. Warroonni daandii badiinsarra deeman hundi isaaniitu amantii jedhamu jechuudha. Musliimni amma amantaa osoo hin taane amantiidha. Protestaantiin amantaa osoo hin taane amantiidha. Kaatolikiin amantaa osoo hin taane amantiidha. Ortodoksiin ala, ortodoks tawaahidootiin ala warroonni jirani amantii jedhamu jechuudha. Fakkeessanii maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin haa daldalan malee daandiin isaanii marti daandii badiinsati jechuudha. Daandii du'iinsati jechuudha. Yeroo biraa waaqayyoon yoo jedhe wajjin laala keessattuu warra amantii protestaantii mulu wangeela warroota jedhaman. Wangeela akkamitti sakaadan, wangeela waaqayyoo akkamitti akka diigan, wangeela waaqayyoo maqaa Iyyasuus Kiristoosiin akkamitti akka daldalaa jiran wajjin ilaaluu hin dandeenye. Yeroo ammaa ani raajidha, ani akkasiidha jechuudhaan namoonni fedhii dhuunfatiin akka deddeebi'aa akka jiran hundi keenya iyyuu hin hubanna jechuudha. Kanaaf waa'ee dubbii amantaa sirriitti beekuun, sirriitti hubachuun dirqama kiristaanotaa hundaati jechuudha. Kanaafuyyuu dubbii amantaa keessatti wantoota kaniin ilaallee akka turre hin yaadattu jechuudha. Ittaansine immoo amantaan kun wantoota shanirra akka dhaabatee akka jiru utubaa ta'anii wantoonni shan amantaa kana utubanii akka jiranii ilaallee turre. Isaan immoo maal jennaa? Utubaawwan shanan mana kiristaanaa jenne jechuudha. Utubaawwan shanan amantaa. Isaanis maalidha? Iccitii Sillaasee, iccitii foon uffachuu, iccitii cuuphaa, iccitii qurbaanatii fi iccitii du'aa ka'umsa namootaa jennee ilaallee turre. Waan hunda duraayyuu waa'ee iccitii Sillaasee dubbanna jedhanii waa'ee tokkummaa fi sadummaa waaqayyoo dubbanna jedhanii abboonni akkuma dubbatan dhugaadha. Waa'ee waaqayyoo beekuun, waa'ee waaqayyoo hubachuun daandii jireenyatti kan nama geessudha jechuudha. Kanaaf Sillaaseen tokkos sadiis jenneetoo amanna jechuudha. Sillaaseen tokkos lama jennu, tokkos afuris hin jennu. Yeroo baay'ee warroonni amantii musliimaa keessattuu iyyuu ilaalchi waa'ee Sillaasee isaaniif waan hin galleef, waan hin hubanneef jechoota adda addaa, jechoota hin madaalamne, jechoota gadhee yeroo isaan haasa'anii hin dhageenya. Hubannoo dhabuudha. Nuti maal jedhu? Waaqayyoon ajjeesuudhaan, kaasuudhaan, uumuudhaan, aangoodhaan, bulchuudhaan, jiraachisuudhaan tokkodha. Waaqni tokko ta'e kun garuu jenna nuti. Waaqni tokko ta'e kun garuu maqaa sadii, qaama sadii fi gochaan sadii jenneetoo dubbannaa jechuudha. Maqaadha yoo jennu maal jechuudha? Abbaa, maqaa abbaa jennaa, maqaa ilmaa jennaa, maqaa hafuura qulqulluu jennaa jechuudha. Qaama yoo jennu abbaanis qaama of danda'e qaba, ilmis qaama of danda'e qaba, hafuurri qulqulluun illee qaama of danda'e qaba. Qaama jennu garuu immoo qaama amma nuti arginu kanaa miti. Qaama amma nuti ija keenyaan, harka keenyaan qaqqabnu kanaa miti. Qaamni Sillaasee iddoodhaan hin murtaa'u. Qaamni Sillaasee hin mul'atu jennaa jechuudha. Gochaa yoo jennu immoo abbaan ilma isaa hin dhalee, ilmi immoo abbaarraa hin dhalatee, hafuurri qulqulluun immoo abbaarraa hin bahee jenna. Kanas abboonni fakkeenya adda addaatiin akka barsiisan koorsiiwwan kana dura laallee keessatti hubattan natti fakkaata. Inni lammaffaan immoo iccitii siggaawwee yookiin iccitii foon uffachuu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ilaalle. Qaamota sadan keessaa qaamni tokko ilma namaa fayyisuuf jecha eeyyama abbaatiin, eeyyama isaatiin, eeyyama hafuura qulqulluutiin dhufee dubroo Maariyaam foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee ilmaan namaa fayyisuusaa wantoonni dubbatu hundi isaatuyyuu waa'ee iccitii foon uffachuu keessatti hammatama.
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka namaatti biyya lafaa kanarra deddeebi'ee cuubamee, fannifamee, reebamee, du'ee, du'a moo'ee, ka'ee lammata immoo murtoodhaaf akka dhufu wantoonni barsiisan waa'ee foon uffachuu, waa'ee iccitii tawaahidoo, waa'ee iccitii siggaawee qaamni walirraa faallaa ta'e tokko kan itti ta'e amala tawaahidootiin jenna jechuudha. Kanaafidha gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos amala tawaahidootiin nama dhugaadha, waaqa dhugaadha sii jenna jechuudha. ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንላለን። kanaadha kuni iccitii tawaahidooti jechuudha. Ibiddii fi bishaan amala garagaraa qabu. Garuu Waaqayyoon jaalala isaatiin ilmaan namaa fayyisuuf jecha tokko itti taasise jennee akka barannee yaadatu. Inni biraa immoo iccitii cuuphaati. Cuuphaan jechuun daandii jalqaba fayyinaa jechuudha. Akkuma nuti abbaa fi haadha keenya irraa fooniin dhalannu, Sillaasee irraa immoo hafuura qulqulluudhaan karaa itti dhalannudha jechuudha. Cuuphaan tokkodha. Tokkos akka ta'e Efesoon 4:5 irratti nuuf hin dubbataa jechuudha. Cuuphaan cubbuu keenya kan ittiin nu qulqulleessu jechuudha. Ilmummaa Sillaasee kan ittiin argannudha jechuudha. Kanaaf cuuphaan barumsa doogmaa keessaa isa tokko jechuudha. Inni biraa immoo qurbaanadha. Keessattuu qulqulluu foonii fi dhiiga gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Foonii fi dhiigni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos amantiidhaan yeroo hubannutti wantuma biyya lafaa kanarratti biqilan, wantootuma biyya lafaa kanarratti arginurraa abboonni sirna qiddaaseetiin kara malakootii yookiin waaqummaa, foon waaqummaa fi dhiiga waaqummaatti akka deddeebi'u jennee amannee, inni immoo qoricha cubbuu keenya akka ta'e kiristaanni kamiyyuu gaabbii galee adeemsa manni amantaa keessa darbee dhiigaa fi foon gooftaa akka fudhachuu qabu, Kiristoos wajjin jiraachuudhaaf qaama tokko ta'uudhaaf kana fudhachuu akka qabu wangeelli nu ibsa. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Yohaannis 6:54 irraa kaafnee yoo dubbifnee, namni foon koo nyaatee, namni dhiiga koo dhugee na wajjin jiraata, anis bara dhumaatitti immoo du'aa isan kaasaa jedhe. Bara inni murtoodhaaf biyya lafaa kanarratti murteessu dhufutti galanni isaaf haa ta'uuti. Kuni waa'ee iccitii qurbaanaa keessatti ilaallee turre. Isa shanaffaa irratti waa'ee du'aa ka'umsa namootaa, kana jechuun gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos murteedhaaf gaafa dhufu, yeroo sanatti warroonni gaarii hojjetan mirgaan gaafa hiriiran, warroonni hojii gadhee hojjetan immoo bitaadhaan akka hiriiran, kun hoolotaan yoo fakkeeffaman, kun immoo ra'ootaan ni fakkeeffamudha. Kanaafidha Kiristaanni yeroo kamiyyuu biyya lafaa kanarratti yeroo deddeebi'u of eeggannoodhaan jiraachuu akka qabu, adeemsi isaa marti isaatu iyyuu sagalee Waaqayyootiin to'atamuu akka qabu wangeelli nu barsiisa jechuudha. Daddafeetan dhufaa hundaayyuu akka gatii isaatitti kafaluudhaaf jedhee mul'ata Yohaannis irratti akkuma dubbate gooftaan keenya eeyyen ni dhufa. Kanaaf qophoofnee isa eeguudhaaf immoo waa'ee amantaa barachuun, waa'ee amantaa hubachuun, waa'ee amantaa beekuun dirqama kiristaana hundaa ta'aa jechuudha. Kanaadha dubbii amantaa keessatti wantoota akkanaa kaniin amantaan fooniifis lubbuudhaafis faayidaa akka qabus ilaallee koorsii kana xumurree jira jechuudha. Ittaansinee dubbii fayyinaa ilaalle. Dubbiin fayyinaa keessattuu ilmaan namaa erga Waaqayyoodhaan adda ba'anii, erga gannas keessaa ba'anii, erga Waaqayyoodhaan walitti ba'anii, eenyutu Waaqayyoodhaan walitti araarsee aarsaa ta'ee aarsaan qulqullaa'aa sun eenyudha isa jedhu wajjin ilaallee, nama kan fayyise Waaqayyoodha, gatii tokko malee Waaqayyoon ilmaan namaa akka fayyisee wajjin ilaallee turre jechuudha. Egaa kan Waaqayyoon yoo jedhee kutaa isa lammaffaa keessatti har'aaf wal yaadachiisuudhaa fi dubbii mana kiristaanaa wajjin ilaalla. Keessattuu ammas mana amantaa Ortodoksii
tawaahidoo keessatti hanqinni guddaan mul'achaa jiru keessaa namoonni dubbii mana kiristaanaa yookiin mana kiristaanaa jedhu kana beeta kiristaan isa jedhu kana hubannoon waan hin jirreef namoonni yeroo isaanii ija isaanii dhagaa irratti taasisan, ija isaanii muka irratti taasisan, ija isaanii wantoota babbareedaa irratti taasisan argaa jirra jechuudha. Kana ta'uu isaatiin yeeyyiin hoolota waaqayyoo nyaattee, hoolota waaqayyoo fixxee, manni Sillaasee kan ta'e ijoolleen Sillaasee badiinsa irra akka jiran, badaniis akka jiran, ammas immoo badaa akka jiran argaa jirra jechuudha. Kuni hubannoo dhabuurraan jechuudha. Xiyyeeffannoon dursa kennamuu qabu eenyuudhaafidha? Wanti hundi isaatiyyuu adeemsa qaba, ordarii ittiin kaa'amuu qaba, tartiiba qaba. Tartiiba santuu dogongorame jechuudha. Isa sadaffaarra jirutu gara tokkoffaatti dhufee jechuudha. Isa kana sirriitti bal'innaa wajjin ilaallaa jechuudha. Manni kiristaanaa eenyu isheen? Waa'uma mana kiristaanaa kanaayyuu wajjin ilaalla. Manni kiristaanaa kun umrii isheetiin hoo isa jedhus wajjin ilaalla waan ta'eef Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Handaawutii keessan isiniifan ergaa obboleewwan keessaniif sheerii taasisaan jira. Waaqayyoon hunda keenya wajjin haa ta'u. Sirriitti cimnee dhaabbachuu qabna jedha. Waaqayyoon hunda keenya wajjin haa ta'u.